maal jettee adii koomantiidha shooddee koo ani rakkadheen jira duhaa naaf godhii aamin jisiif godha bismillah arrahmaan arrahiim baasi yaa rabbi haajaa hin baaftaa baasi yaa rabbi rakkina ati qabdu rabbi siifaa argu rabbi si haa milkeessu milkaahi waan milkoottee wallaale rabbi si haa milkeessu bobbaasee rabbiin nagahaa si haa gashu bobbaatu qoreessi waraanin galtu iji hamaas sin argin waan dheebotte kana rabbiin dheebuu si haa baasu hingaha diyam jeete asii achiin dhumata dhugaa rabbi diyam bakka hingaha kunu yeroon ganama duhaanin taha diyam bakka maal jetti haadhi koomantiidha lubbuu koo ati dura areeda baasii booda daabboo nyaattaa hin baasu areeda maal jeen areeda baasa waan natti kennitan kennaadha jechuu an areeda baasaa hin jiru areeda re'een qabdu kana tuuffadheen itti dhiisee jechuu maal naa godha jeen tuuffadhee itti dhiise areeda re'een qabdu kana sila santeefu waan natti kennitan kennaa jechuu odoo miidiyaa kanarratti waliin karrabne maqaa wal balleessurra nami mataan hobade wayya janii kaameeraa akkas gadi qabeetiin wal salphifnaa diddan kennaa waan natti kennitan way areeda baasaa hin jiru wallahi wanni tokko muluudha maal jetti haadhi koomantii qacaacittii tanaa akka afaan guddattutti meeshaa keessa hoo guddatte mishaadha wallahi meeshaa keessallee gudduadha wamaa hin jiru isi shamara oromoodha hunda keessaniyyuu singa tokko na dura yaaddanaa jechuu singaha muslima taatanii kiristaana taatanii hunda keessaniifiyyuu sinii jira singaha isin takka yaaddanaadha jechuu na duraadha wallahi sinii jira jechuu akkatti yeroo nu laaltan kana badi yeroo irrasii gadi nu laaltan kana nu tuffataa jirtanii nun tuffatinaa jechuu ara odoonatti kennitanii wayyaa afaanii waan agartan haasa'urra share complete maal jetti haadhi koomantiidha lubbuu koo ati areedan baaftuuhi ati kan areedaatu si dhibe inni bakka kaaniitu bahuu didee jira jechuu awwaan inni tahin beeku inuman eega tokkollee narraan bahuu dide hiriyoota kiyya hundatti dawwalee gaafannaan nuti rifeessa bakka barbaachisu hundayyuu qabnaanaan jan dubanni kiyya kun maal ta'e bahuu dide na dhibe dhugaa rabbi jechuu yaada sheennee jira bar ani diidaa ijoollee oromoodha amantaa kiristaanaa tana akkatti isaan hin jaaladhu bar miidiyaa kanarratti dhugaa rabbi isaan ummata nagaati ummata afaan itti bantu malee afaan sittiin banan hoo qubatti laatte malee quba sittiin deebisan teenya hoo kan muslimaadhaa tuni maqaadhaaf amantaa muslimaa baattee deemti uumaa rabbiitiif fokkortan jechuu ummata uumaa rabbiitiif fokkoru hoo nama fokkotaa agartan maa fokkista jettanii viidiyoo irratti waraabdan nama gurraacha agartan kuni gurraachi maal jettanii viidiyoo irratti waraabdan nama furdaa hoo agartan kuni furdaan maal jettan hoo qallaa agartan sila hiddu'uu kaate maaliin taatu namaan jettan ana dhugaa rabbii na dhibeeti jechuu na dhibee ana ofii kiyya alhamdulillah rabbiin bareechellee na uume haga tokkotti ofiin boona alhamdulillah garuu yeroo quba tokkokkatti namatti laattu qubii haga sitti deebi'u laali jechuu ati takka namatti laatta afurtu gara sitti gala uumaa rabbiirraa hinaasa hinaa dhugaa rabbii ana hedduu tokko na dhibe namni tokko jechuu jazbaa tokko dullacha areeda qabutu uumaa rabbiirraa gadi gara maal jetti haadhi koomantiidha hoo dhiira taate kottuu asii achi dubbifadhaa jechuu wallaahi baduma kana keessa oli haa bahu wisha hoon ani takkaan qabeessin hin bokossin ani dhiiraa mitii jechuu bar rabbiinuu beekeeti bofa miila dhowwee jedhanii rabbiinuu beekeeti badoo kana keessatti na ittisaa jira jechuu wallaahi iddoon asii oli bee takkittiin ka garaa duwwaa teessuun jirtu jechuu hundattuu naffe'a torbaaniin akka miidiyaa kanarraa oromoo sagalee nuuf taha jettanas bolama dinatemi والله ربنا ناقل الركوبة انت جيبيني دابا واي جديدة حياة ها؟ واي جديدة لا جديدة إنه ولا ركوبة oromoo kutaa kudha takkaa tana keessa oromoo kutaa lamaatu jira jechuu warra ija guduuffatee yaa'u biyya arabaa tana keessa jazbaa bichaa mee ofiifuu tawakkalataa karaa deemtu bishaan alaanditti buufattee bishaan kan kee qabattee deemuu dhiiste nama hojiirra jiru maaluma jettame ijoolleen oromoo takka nami lama takka karaa kana dhufteeti mucaa ummata warra soddaadhaa kana jechuu jara kana maqaa isaanillee dhahuuf fedhu ama badoo kana keessa ji'a meeqa waliin jirra mucaa odoonni guyyaa mana keemaa keessa odoonni ciisaa jiru olitti timanii cinqanii biraa deeman amma gaa mucaan galgala hadiida baatee gumaa baafatu anatti dhufe garati ani si mucaan kun silaa tana dura yeroo dhufu naa dawwalee na bira dhufa akkamitti irra callisee deeman ja aniifuu gaa lafaa barbaadas seehe edaa inni gumaa baafatuu dhufaa jira karatiyyaa amma yeroo na bira gahe inillee xiqqoo aaree jira maal jee gaafannaan bar ijoolleen oromoo akkana na gootee naan je baranillee biyya arabaa tana keessatti ijoollee oromootiin baqadhaan jeenga wallaahi dhuguma immoo isinuman baqadhaanii suudii tana keessatti
maalifiini rabbiin beektan jechuu yeroo namni rabbiidhaan sin qabeen irraa taa'aadha siniin jee rabbiin beektan haga mungkin muka namatti danqartanitti mungkin haga hadiidaan mataa namaa dhoostanitti wallahi lazim ara akkanan tahinaa zimjaatii karaa keessan deema maaluma taatan sirran kanne wallahi lazim sinii waliidha odoo mucaa san kalee baxaabbattanii jiraattanii mucaa wayyanallee na dhiisa sila har'aanillee akka kennaan xinnoon qabduu jechuu wallahi ani wannan haga kennaa jaaladhuun qabu rasiida tana arabatu naaf kenne isaan jala hojjedhu miti immoo araba biraati dheengadda gaala jalaa badee odoo gaala barbaadaa jiranii walaffaa baanee gaala agartee hinaan jan gaala argee jeen eessa jiranii naan jan yeroon itti agarsiise gaalli suni dhaleefii jira amma gammadeetii rasiida tanaa kunoo amma naa qabee dhufe jechuu wallahi rasiida siin bite naan jee aniifuu natti qallada seehee dhugatti natti hin qallanne naa fidee dhufe amma jechu wallahi kuno wallahi hedduu tokko natti tole maalifiini wallahi ani wanni haga kennaadhaa jaaladhuun qabu kennaa hedduu tokko jaaladha wallahi warri akka kiyyaa kennaa jaaladhu hoolota eega maarrakoo qabeetteeti hoolotni lamaa jira hoolaa rabbii uume lamaatu jira beeyte akkami way hoolaa sammuun iyyaanne eegaa jirtamoo hoolaa sammuun osoo yaadduu sammuu dhabe eegaa jirta obboleessa kiyya mangisti. Laa ishima sammuu qabdu eegaa ishii sammuu hin qabne maalan jaa ishima sammuu qabdu way. Meen agarsiisi. Meetti qabi. Ara way koy finola. Ela agartaa kunoo gaala faa waliidhaan agartaa. Maali akka fagaatarree. Anuma bira jirani kaameera takkana fageessee bar malee diida sila ta'eef akkana ta'e malee asuma jiran way. Ati bikkuma kana bikki galtu. Aaraan akkas gala. Xiqqaadha garuu. Yaa. Kutaa meeqa garaatii dhiise? Fooloo naa deebise ishee maalidha? Warra siifi deebisaa rakkoon hin jiru. Dhagee kutaa meeqa garaatii dhiiste? Qura'aan moo maali? Maali maqaan isaadha? Barumsa mangistii? Karaa barumsa mangistii? Muraasuma. Xiqqaadha. Yaa hoolaa eeguun beeytee ati asiin harkaa gisee hedduu live by the way live hankee gisee hedduu hin harkaa. Nama wayii arrabsita? Way aaraan nama arrabseen beeku takkaa nama arrabseen. Nama hojii namni hojii akkana si galee nama arrabsitu kontantii nama kobalchiisu fa'aa qabda. Jabaadhu nama arrabsinii waan takka arraba duraanis nama arrabsitu nama arrabsinii jabaadhu shi. Ishi. Akka bira nagaami? Alhamdulillah nagaa ta'u kami? Nagaan qabu wallahi. Sila. Warri komantiidha kun maal ta'aa jirtan isin way? Maal siin jaan? Geema taphannaa qoy. Nama dhibba sagaleen jirta. Maal siin jaan? Eessu kun akkanumaadhaan waan arga barreessani. Taabbii godha ummata. Hoolaan hin badduumi garuu? Aara hin baddu. Hoo baddarlee manuma galti malee kara deemtu hin qabdu. Diidaadha kara ishiin deemtu hin qabdu. Okay. Ijoolleen Oromoo eegan ni jira kabraa moo suquma qofa bikka tana ka jiru? Laa ijoolleen Oromoodha asittiin jiru ijoollee ishiin jirtu. Amaaratu jira malee laa Oromoon asittiin jiru. Ofirraa eegi haa jara. Betta ofirraa eega. Isa ullaa garuu takkaanatti illee dubbatanii hin beekanii homaa hin jirani. Ankaniin jiru ati Allahu Akbar. Qoy deebiin